Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Yoosan Geetahuun sirba haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee baay'ee kan nama gammachiisu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya laayikii fi sabiskiraayib gochuun jalqaba. Akkasumas illee yaada keessan koomentii jala kaa'adhaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti feesbuuk, tiiktaak, teelegiraamii fi kan qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatinaa. Yoo viidiyoo kana sheer gotan artistii keenya jaalatamaa beekamaa kan ta'e kana artist Yoosan Geetahuu sirba isaa haaraa kana irratti akka inni namoota hedduu bukkee ga'uuf kan gargaaru ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu viidiyoo kana sheer gochuun jalqabaa siniin jenna. Gara viidiyootti sin dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Yoosan Geetahuu kanaan dura uummata bukkeetti jaalatamummaa fi hedduullee baay'ee beekamtii kan qabudha jechuudha. Artistiin kun hundumti keessan iyyuu beektu artistiin kun uummata Oromoo bukkeetti sirboota garaagaraa baasuudhaan hedduullee uummata bukkeetti artistoota duraanii kaasanii jiran keessaallee isaan tokko jechuudha. Artistiin kun keessumaayyuu sirboota kan dhiyeenya kana babaasaa tureen artistiin kun yeroo ammaa kanatti akka sirba afaan Oromoo jiran keessaa viiyuu tokkoffaa kan argateera jechuudha sirbisaa. Innis sadii obsaa kan jedhu sirbisaa viiyuu gara miliyoona 40 fi isaa olillee argachuu danda'eera jechuudha daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu gaa artistiin keenya kun isa booddeellee sirba hedduu babaasaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun keessumaayyuu sirbisaa qeenxeen tokko isaallee miliyoona 10 ol kan darbudha jechuudha. Artistiin kun keessumaa dheengadda kana immoo artistiin kun sirba haaraa Jomoree kan jedhuun dhufee ture jechuudha. Jomoree kan jedhuun ji'a tokko gidduutti viiyuu miliyoona 3 ol galmeessisuu danda'eera jechuudha artistiin keenya kun. Egaa akkuma beekamu gaa artistiin keenya kun amma immoo sirba haaraa qabadhee dhufee jira jechuudha. Sirbis mata dureen isaa si beeke kan jedhuu fi albama isa hojjechaa jiru keessaa sirba tokko akka ta'e illee dubbatee jira jechuudha artistiin kun. Kana muraasanii artistiin kun albama qeenxee sirba qeenxee 15 qabatullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Hundi keessaniyyuu artistii kana cira dhaabadhaa siniin jenna. Albama isaa kanaan immoo kan irratti dhufuu fi eessatti kan dhufu yoo gaafatan artistiin keenya kun kan irratti dhufu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee achirratti albama isaa 15 fi sirba si beeke kan jedhullee achirratti gadhiisa jechuudha daawwattoota keenya. Keessumaayyuu sirba haaraa ittiin dhufaa jiru kanaan immoo uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu akka inni argatullee abdii guddaa qabna jechuudha. Akkuma artistiin kun sirba isaa yeedaloo bareedaa fi akkasumas illee walaloo akkaataa qindaa'inaa fi akkaataa viidiyoon itti hojjetaman illee istaayilii isaallee baay'ee bareechee kan dhufuuf jechuudha artistiin keenya kun. Kanaafuu artistii keenya kana cina dhaabadhaa. Warroonni artistii keenya kana akka inni dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdanitti immoo sheer gochuu hin dagatina. Egaa artistiin keenya kun YouTube chaanaalii isaa description box yookaan koomentii jala isiniin kaa dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa haaraa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Keessumaayyuu jechuudha artistiin kun yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin kun ammaa fi nan dhufa jedheera malee guyyaa dhufu ispeesiif godhee kaa'een jiru jechuudha artistiin kun. Kanaafuu gaafa inni albamii qabatee dhufu hundumti keessanuu sappoortii godhaa. YouTube chaanaalii isaatti dhaqaa sabiskiraayib godhaa. Artistii keenya kana cina dhaabannu. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabadhee dhufe kana ture. Amma odeeffannoo xumura keenyaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo babbareedaa fi akkasumas illee kan kana odeeffannoo gaarii akkasii yoo barbaaddan chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.